السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو كي أنا نجا قالت ربي قارمو برمشة تقصني كبر إيرو فيرا أكمل فيسبوك كي نقول له فتشو دندين أكنا أمي تقصينو إن دندين يوان كان ينقوني فيسبوك كي أبان الجنو جلا سينو دندوان كان يرو يقول له فني أكتبتي فيسبوك كي آخر قول أمون دندو وحتى أمون دندو وان طيب خلاص جبابا أكملتي فيسبوك كي أكنا أمي تقو يجول حيا ما كي ثاني ملا سينو إن دندين أبسو إن دندين يكون كما في نرجسي ذا أنا أسرت تردها. قال كان أرجع فيسبوك كذا سين تاني بودا صارا صدنا كم رجع كان نفي لا توجد سيتنج كذي لا كلاف. قال كان أرجع بستني بودا سيتنج كذي تك كان نافي دجرا قالوا سني في بك كان نافي دجاج كلا. كسبة سني تارجع سيزوجته مثلا. حالا كان بكنا فيلنا سامبودا سيتنج kana no fidaya jechuudha irratti kilik goona yeroo tokko achi boodas setting kana ni filanna jechuudha ammallee deebinee dhuma setting xiqqaa san booda password and security kan jedhu kana ni filanna jechuudha mobaayila biraarratti yoo security and login kan jedhu qaba jechuudha akka hin daganne موبايل براچودا سيكوريتي بريفمني كون غرا كانت سانتي اند لوجين جرا يجرا غرو كيرتي باسورد اند سيكوريتي بكا جرنا فيدي كانا فيروتو كورتي نيفلنا سامبودا بريفما چنج باسورد بكا جرو كانا ديبنه يروتو كو غد برجچودا بكا كانتي كليك goona jechuudha sana booda ala kanaan bakka kana nuu fida banaatti jira jechuudha feesbuukiin keenya qollofamee jiru waan ta'eef yeroo tokkoof bakka foonii kana ni filanna jechuudha teesni meeseenjii kanaa fi foon nambarii jechuun lakkoo foon nambar bakka jiru kana keessatti kilik gootu jechuudha waan gurraatti kana as keessatti guutu jechuudha yeroo tokkoof bakka kanarratti egaa san booda hasiru gootu jechuudha kana booda kilik gootu san booda lakkoofsa keessan haala kanaan lakkoofsa feesbuuk keessan ittiin banatan isinii fidee jira jechuudha egaa lakkoofsa meesaajiin irratti isinii dhuftu ta'uu qaba jechuudha koodii abbaa yaatinii waan ergamuuf itti naqachuu qabdu bakka inni koodii isinii gaafate erga waan kana bakka lakkoofsa keessan isinii baasee booda asumatti yeroo tokkoof itti deebitu jechuudha okay jettuun ammallee egaa haala kanaan koodii abbaa ja'a nu gaafatee jira jechuudha koodii sana fuunee itti naqanna jechuudha meesaajii nu ergamtu eeggannee naaf ergamee egaa haala kanaan koodii na ergamte itti naqadheen jira asirratti yeroo tokko kilik gootu ambooda usaan eegada paaswordii kiyya akkan itti gashuun na gaafatee jira ittiin gashe jechuudha paaswordii bilbila feesbuukii kiyyaa jechuudha okay egaa haala kanaan paaswordii feesbuukii kiyyaatti galchee bakka kana yeroo tokkoof irratti kilik godha usaan eegaa sana geessa jennaan haala kanaan nuuf qollofamee jira jechuudha feesbuukiin keenya nuuf qulfii qollofamee jira jechuudha kun haala kanaan sila banaa jira egaa haala kanaatiin qollofamee booda dan gootaninuma baatu jechuudha haala kanaan kun akka qollofame gubbaatti na baasee tarni off jedhee jira jechuudha dirqama feesbuukiin keenya tarni kana off ta'uu qaba jechuudha haala kanaan isinii fiduu qaba akka waan kana ofirraa qollofattan akka namni tokko feesbuukii keessan hin naanne mana keessan akka of eeggannoo gootan isiniin jedha barumsi keenya irraa kanuma